jaallatamtoota biyya keenya Itoophiyaa keessa fi biyya alaatti kan jiraattan ummata waaqayyoo eebbi waaqayyoof ayyaanni waaqayyoo sin duukaa ta'u jecha gaaffii kee kanatti waa'ee macaafa qulqulluu yookaanis macaafolii kana fuuraa akka tawaahidoo ortodoksii tawaahidootti jalqaba maal ture yoo jedhame macaafi qulqulluu jalqaba afaan Ibrootaa yookaanis Ibraayistiitiin caafamee tura kan inni ture. Macaafi kunis macaafa 46dha. 46 kun amma Beetleemos kan jedhamu biyya Giriik irratti mootii kan ture. Amma isaatti macaafa Ibraayistiitiin qooqa kanaanidha kan caafamee ture. Egaan Beetleemos kun biyya Giriik keessatti mootii guddaaf beekamaa ture. Seenaa bara kootti maaliin hojjete jedhee yaadeetu macaafolii kana afaan Tsiriitti yookaanis afaan Giriikitti Ibraayistiitii gara kanaatti jijjiiruun narra jira jechuutiin yaadee qondaaltota Israa'el yookiin Yerusaalem keessa jiraatan sabaa liqaanaat jedhamu isaaniin macaafa isaanii qabatanii biyya Giriik akka isaan dhufan taasise. Macaafa 46 kana qooqa Ibrootaati yookaan Ibraayistiitti gara Tsir wayim gara Giriikitti jijjiiramuu danda'eera 46 kun. Egaan akkaataa akkasiitiin macaafi kun afaan Giriikiitiin caafameetu ittiin gargaaramaa ture. Bara sana keessi addunyaan akka amma Ingiliffaatiin amma international language jedhamee akkuma beekamu qooqa addunyaa jedhameetu afaan Giriikiitiin haasa'amaa ture. Egaan akka biyya keenyatti gaafa laallu biyya keenya Itoophiyaa keessa macaafi kun Giriikiitti gara Amaariffaa gara Gi'iziitti jijjiirame. Macaafi qulqulluu gara Ibraayistiittis gara Arabinyaattis jijjiirame. Atsee Zaraa Yaaqoob amma isaan turanitti afaan Giriikii kanaatti gara Gi'iziitti jijjiirame jechuudha. Atsee Zaraa Yaaqoob waan baay'eedha kan isaan hojjetanii macaafolee adda addaallee akkasitti jijjiiruu danda'aniiru. Egaan akkaataa akkasiitiin macaaf qondaaltota yookaanis liqaawwanta beetakiristiyaan kan jedhamu suurist kan jedhamu qooqa kanaanidha kan caafamee ture. Atsee Zaraa Yaaqoob gara Gi'iziitti jijjiirame amma Atsee Haayile Sillaaseetti Gi'iziitiin dubbifamaa ture. Qiddaaseen fakkeenyaaf Afransaa Gi'iziitiinidha kan qaddasamaa ture. Atseen Haayile Sillaasee amma isaaniitti walumaa galatti biyya Amaaraas, biyya Tigraayis, biyya Oromiyaatis Gi'izii duwwaatiitiin qaddasamaa ture. Isa booda Atsee Haayile Sillaaseen Gi'iziitii gara Amaariffaatti akka jijjiiramu taasisanii Gi'izii kanaanitu qaddasamaa turuuti. Amma immoo carraan nu ga'ee Amaariffaa kanaan isa qaddasamu kana Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Qulqulluchi Sinodoosiin Gi'izii kanaati Amaariffaatti gara Oromiffaatti qaddaasee jijjiiruu akka jijjiiramu taasisame. Egaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Beessagaan bifamoo abbaa keenya tarii wanta dabaltan yoo jiraate barsiisa isin irratti dabalame. Kanarratti dabaluu fi akka abbaan keenya amma dubbatanii keessumattuu kakuu moofaadhaa kaasnee innaa ilaallu Ibrootarraa kaaseeti kan dhufe jechaadha. Kan nu ilaaluu qabnu qooqni eenyuudhaaf barbaachisaa isa jedhudha kan ilaalamuu qabu jechaadha. Ibrootaanis haa ta'u Giriikiidhaanis haa ta'u Amaariffaanis haa ta'u Oromiffaanis akkasumas immoo qooqotuma adda addaatiin yoo ilaallu qooqni kan inni barbaachise namaaf jechaadha. Namoonni itti fayyadamuu fi jechi sun jecha sagalee Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo sana immoo namootaaf daddabarsuu fi yeroo sana jalqabee waan jalqabameef yeroo sanas immoo beektotni waan jiran waan tureef isaan maal godhanii gara Hibriiwudhaan barreessanii uummata isaaniitiif barsiisuu jalqabanii jechaadha. Yeroo sana kan Hibriiwudhaan barreeffame maaliif inni sababuma isaa ilaallu namootarraa namootatti akka darbu jenereeshinii jiruuf akka kennamuuf jechaadha. Kanaaf malee Waaqayyoodhaaf barbaachise miti jechaadha. Kanaaf namoonni akka isaan itti fayyadamanuuf jechaadha amma kan inni dhufe jechaadha. Ammas na ilaallu Hibrootarraa darbee dhufe amma Gi'iziirra ga'e jechaadha. Maaliif Gi'iziidhaan barreeffame na ilaallu immoo Gi'iziin qooqa Itoophiyaa ture jechaadha.
sabni Itoophiyaa hundumtuu kan isaan itti fayyadamaa turan geeziidha jechaadha. Kanaaf itu amma yeroo sana namni hundumtuu biyyattii keessa kan dubbatamu Oromiffaa Oromiffaan jijjiirama ture jechaadha. Itu Amaariffaa Amaariffaan jijjiirama ture jechaadha. Akkasumas immoo qooqota biraatiin ittistuu Itoophiyaan biyyi keenya yeroo sana ittiin fayyadamaa jiraatte qooqa yeroo sana ittiin fayyadamnaa jiruun iyyuu nuuf barreeffama ture jechaadha. Kuni kaa maaliif qooqa namoonni yeroo sana ittiin fayyadamanuun barumsa wangeelaa yookaan barumsa kitaabarra jiru hundumaa akka isaan argatan yaalii godhamedha jechaadha kun. Kanaaf yeroo sana geeziidha waan ta'eedhaaf iyyuu geeziidhaan hojjetame jechaadha. Amma gaa geeziidhaan akka amma silaa abbaan keenya jedhanii geeziidhaan itti fayyadamaa immoo jirru oddoo geezii immoo Amaariffa bakka bu'e jechaadha. Yeroo sana namoonni geezii beekaa turan baraa turan hundumtu innaa deemaa badaa dhufan jechaadha. Geeziin gara mana kiristaanaa qofaatti iyyuu ilaalamuutti ka'e jechaadha. Kanaaf biyyattii keessatti kan babal'achaa dhufe maayini Amaariffa jechaadha. Amaariffi maal ta'e qooqa mootummaa ta'utti ka'e jechaadha. Kanaaf yeroo sana wanti geeziidhaan jiru hundumtu gara Amaariffaatti immoo akka waraabamu ta'e jechaadha. Har'a immoo akka biyya keenya keessa ilaallu qooqni hundumtuu iyyuu ittiin dubbatama, ittiin barreeffama, ittiin baratama, ittiin barsiifama. Kana waan ta'eedhaaf amma danda'ameen haala danda'ameen Oromiffa duwwaatu hin ta'in biyyattii keessatti qooqaa haasa'amu hunduma haala jiru wajjin siistemii jiru wajjin abboonni keenya dur kana taasisaniiru. Amma immoo manni kiristaanaa kana taasisuun dirqama isaati jechaadha. Kanaaf amma gara Oromiffaatti kan dhufaa deeme, gara Tigiriffaatti kan dhufaa deeme, karaa qooqota hundumaa adda addaa saba jiran hundumaa keessatti kan inni babal'achaa dhufe jechaadha. Haa ta'u malee garuu hiikoo irratti rakkoo baay'een kitaaba Qulqulluu keessatti argamaa jira. Ibriirraa gara Geeziitti innaa dhufu, Geeziirraa gara Amaariffaatti dhufu kwaalitii isaa dhabaadhuuf kan dhufu jira. Jechoonni Ibroota keessatti baay'ee ibsuu kan barbaadan waan biraa ta'e Geeziidhaan ibsan immoo waan biraa kan ta'u jechaadha. Geeziirraa gara Amaariffaatti gaafa dhufnu ammas akkasuma rakkoo adda addaa fida. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee amma Amaariffaan innaa dubbatanu raasuun baaduu adarraga jennee dubbanna. Geeziidhaan baaduu adarraga kan jedhu hin jiru. Kuni kamaa inni innaa hiikamuyyuu rakkoo akkanaa nu muddaa jechaadha. Ammas Amaariffarraa innaa gara Oromiffaatti darbu rakkoo adda addaa fiduu danda'a. Kanaaf darbuu sana duwwaa miti amma kan nuyi yaaduu qabnu innaa darbu haala kamiin darbuu qaba. Jechi kitaaba qulqullootaa yemmuu dubbatame sana maaliif dubbatame isa jedhu hundumaa itti xiyyeeffannee dabarsuu qabna. Kanaaf bu'aa bayii baay'ee keessa hedduu keessa darbe har'a bakka jiru irra